fi amaatii hin tuffatanii jedha Oromoon. Jireenyi dhala namaa bu'aa bayii hedduun kan marfamedha. Bu'aa bayii jireenyaa kana injifachuuf immoo hojii osoo hin tuffatiin hojjechuun dhimma gaafii hin qabnedha. Ashamaa harka fuune kabajamtoota Addis Miidiyaa Neetwoork Addis Televiizhin qophiin keenya ogummaaf muuxannoo jalqabeera. Qophii keenya ogummaaf muuxannoo har'aatiin abbaa ogummaa dhagaa gara daabbootti jijjiiran waliin turtii taasisna. Egaa abbaan muuxannoo hiyyummaatti duulanii hiyyummaa seenaa taasisan kun eenyu laata? Hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana tura. Akkam jirtu? Baga nagaan jedhan. Maashiniin kun bifa qaba. Wala wajjin as geenyudha waan ta'eef buufaatti dinnee susuqinee kan ittiin hojjenneedha. Maashina kana amma ittiin hojjennee si harkisuudhaaf oomisha ishii waan lafa hin qabneef ijoolleen qursii ba'anii jiruu fi kanaaf ishii si harkisuudhaaf asii fees goonaa. Kana erga nama kan bilaachisee isa maatiraan hojii qabu bira deemee isa bilaachisa waan ta'eef akkamitti akka hojjetamu. Erga ofii isaatii dabaddabee ofii isaatii baabiree godhateetu jabeessee of jalaa baasa. Kanaaf hojicha isa kana fakkaatadha. Booldi isaa suphaa isaa baay'ee isaa kan hojjetanumaa opereetara ofaa fanneen isaa hojjetaa ofitti hojjennaa fi maashinii hundumaayyuu ofaaf sirreeffanna, ofaaf hojjetaa ofumaaf leenjifanna, hojjetaa ofumaaf barsiifanna. Haalli hojii keenyaa isa kana fakkaata. Inni kun akkuma argitu ijoolleen hojiirra turanii ba'anii fi ijoollee lama cireedhaaf deemanii turan. Gaafa deebi'anii achi keessatti hojjetee achuma meessi godhatee ofuma isaatii fidee dhugaa. Inni kun akkuma amma argatu gaafa inni kun achitti naqama. Achitti bufaa'ee dhufa, humna namaatiin bufaa'ee dhufa. Inni sun humna maashinaatiin bufa'a. Gaafa naqama waan ta'eef gisee itti naqnu sillaachisa al tokko nuuraan itti naqama. Inni akka kanatti humna namaatti itti naqameetu gaafa kun ta'e achumatti ofii isaatii dabaddabee budukeetti jabeessa. Gaafa akkas goone inni kun beeku irratti achi deebi'a. Irratti gaafa deemu irratti gadi bu'a. Waggaa gadi bu'ee baabireetti raa budukeetti dabaddabee ofii isaatii jabeessa. Haalli maashina kana isa kana fakkaata jechuudha. Qophiin keenya ogummaaf muuxannoo qophii muuxannoo wal jijjiiraa akkasumas ogummaa keenyatti wal barsiisnudha. Isinis yeroo keessan aarsaa gootanii muuxannoo qabdan daawwattoota keenyaaf qooduudhaaf eeyyamamuu waan taataniif galatoomaa jenna. Haa ta'u baga nagaan dhuftan jennaan nutis si lafa dheeraa kana dadhabdanii yaada nurraa fudhachuudhaaf waan dhuftaniif dursa galatoomaa jecha muuxannoo wal jijjiiruun dhaabbata keenya laaluudhaaf dhuftan galatoomaa. Sinin muuxannoon dabarsinaa jenna. Tole isinis ulfaadha. Mee Tolosaan eenyu ka jedhurraa jalqabnu akkamitti gara hojii kanaa seentan? Tolosaanii iddoon dhalootaa lafa gammoojjii iddoon itti dhaladheedha. Innis godina Shawaa Dhiyaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Baqoo Jallisaa lafa jedhamudha. Yeroo dhaloota kootii jalqabeanii ogummaan koo ogummaa uumamaa wal qabateet wantoota addaa kalaquu meeshaalee caccabaan akkasitti irraa fuudhee waan tokko tokko hojjechuudha jalqabaan kan inni itti dhufeef kan itti guddate jechuudha. Sanarraan kaasee akkuma nama tokko barumsi nutti jira waan ta'eef mana barumsaa galeen ture. Mana barumsaa sababii lafti keenya fagoo ta'ee fi maatiin keenya maatii qonnaan bulaa waan ta'eef barumsa keellee baradhee galmaan gahuu hin dandeenye. Caarraan qabu maadannee akkuma maatii kootii qotuudha. Qonnarra immoo keessa koko jiru ogummaadha waan ta'eef ogummaa kanaan deemee hojjechuun qaba waan jedhuun gara qonnaatirra gara hojii ogummaatitti deebi'an. Dargaggoonni yeroo baay'ee hojii jalqabuudha yaadanii qormaatilee dhufuu yaadu. Isinoo yeroo hojii kana eegaltan sadarkaa kanaan nan gaa'ettanii yaaddaniiru. Suni namni uumamumaan waa lama murteeffachuu qaba. Namni hojjeta akka jijjiiramu yoon hojjenne immoo akka hiyyoomu
dhalataan ammas ta'e namni kamis kana beekuu qaba. Ani kan hin dhaamu nama ammaadhanni gisee tokko namni maal abdata qabeenya abbaa kan abdatu jira, namatti kan hirkatu jira, kafiraallee kan abdatu jira. Tokko immoo amantiillee sababa godhatee waaqayyo achumattas eebbisallee jedhee taa'ee sanuu duwwaa kan eegu jira. Inni kun anaafi wallaalummaa yookaan gowwummaadha. Nam tokko ogummaa hiyyummaa keessaa bahu maal ta'uu qaba? Tattaafachuu qaba, of amansiisuu qaba, hojii tuffachuu dhiisuu qaba. Hojiin tuffatu yoo ta'e namni wanta hiyyummaa keessaa hin baaneef hin jiru. Ani yeroon hojii hojjedhu keessatti hojiin hin hojjetin hin jiru. Maal jechuudha? Qodaa cabaa yookaan shaglaa cabaa isa jedhamu hojjedheen ture. Sibiila tumuu yookaan sibiila qaxaqaxaa yaalin ture. Uffata hodhuu yaalin ture. Hunduma kanarraa darbee hojii anaasii yookaan mana ijaaruu qorqorroo hojjechuu waan akkanaa kan yeroo dheeraadhaaf isarran ture. Sanarra darbee hojii gimbanyaa, hojii liishoo mana keessaa, hojii wal fakkaata jedhu walitti makamaa isa maal jenna walitti makamaa yookaan kooperaatiivii isa kan hojii hunduma yaalan ture. Kuni namni narra maal barata? Tolasaan hojiin tuffatu. Bakka hojuma kamiyyuu seenee hojuma kan hojjechaa ture. Jalqaba yeroo eegaltanuu kaapitaala meeqaan eegaltu hojii kana? Yeroon achi jiru magaalattii Minaar keessa kan hin jiru kaapitaalni qabnu xiqqoodha. Yoo baay'ate birrii kaapitaala eessaa fuute jettu suma qaasiraa hojjedheerraa kan argannedha. Hojuma sanatu ofumaa maal ta'e ofumaa kaapitaaluuf ta'e. Achi keessatti akkuma nam tokko mana ijaarradhee maatii horadhee naannoo kaapitaala yeroo sanaaf jechuudha. Naannoo miliyoona tokko horachuu yaalin ture. Mana ijaaruu maalii jechuun achumatti dhumate. Gaafan gara magaalaa olotaa dhufu umayyuu qabadheen dhufne. Kan hin qabee dhufu maanni maashina bayyadaa, maashina mukaatii fi ofii koo duwwaan qabadhee dhufe. Dhufee asitti lafa kireeffadheen hojii kan hin jalqabe gaafan hojii jalqabu dhaabbata Viijin Fandii jedhamurraan qarshii 50,000 liqeeffadhe. Inni saba itti liqeeffadhe 2007 kan hin magaalaa olotaa dhufe 2007, 2008, 2009 hojuma dhuunfaa sanaan ijoollee waldaa wajjin ijaarame kanaan hojii mana sibiilaatii fi mana mukaa hojjetaa turre. Namoonni tokko ilaalcha hin danda'amu jedhu of keessaa qabu. Kun maalirraa kan maddeettanii yaaddisin? Ilaalchi hin danda'amu kan jedhu amma namoota baay'ee bira nan dhaqaa namoota bada walitti nan dhufa maaf hojii akkasiin hojjette gaafa jedhuun harka duwwaa maaliin nan hojjedhaa jedhu. Ammoo kaleessumallee nama 2-3 wayii wal quunnamtee hojjetaa mootummaatidha. Maaf hojii dhuunfaan hojjenne akka nam tokko dibaatanii asitti hidhamtanii qooda teessan. Jedhee namatti yaada kaaseen ture. Taarika hojjetaa mootummaan akkas jechuun ulfaachuu danda'ati. Anaaf garuu miti. Namni wal qixa waan ta'eef gabbaatee hojii dhuunfaa odoo hojjette milkaa'uu dandeessa hojjechuu dandeessa gaafa yaada kaasuuf harka duwwaa bahee maalan hojjedha. Kuma harkarraa hin qabne kiisiidhaan qabne nama nuti garumaa iyyuu hin qabnedhaan. Sammuu kee of amansiisi. Gaafa sammuu of amansiiste wanti hin danda'amne homtuu hin jiru. Bakka hojii kanatti namoota meeqaaf carraa hojii uumtaniitu? Ammaaf bakka hojii kanatti waliigala hojiin kiyya konkolaataan jira, manni mukaatii fi manni sibiilaa akkosiin jedhe jira. Manni sibiilaa iddoo biraatti lafti waan nutti dhiphatee bakka biraatti kireeffannee hojjechaa jirra. Akka waliigalaatti hojjetaa dhaabin jira, hojjetaan guyyaa jira. Waliigala nama 50 hanga nama 60 ta'u nama nu biraatti daabboo nyaachaa kan jiran. Kanaan dura barachaa ture. Baradheessis immoo carraa hojii barumsas immoo karaa mootummaa hin arganne. Sanaan booda lafa kanaan dhufe. Lafa kana dhufes immoo carraa hojii isa kanan argadhe. Eddeen hojii kana jalqabeen jireenya koos fooyyeffadheen jira. Maatii kootis jiraachifachaa jira. Dura hojiin qabuun ture. Ergan hojii kana hojjechuu qabee jireenyi keenya fooyya'eera haala gaariidhaan jiraachaa jira. Boodattis immoo kana caala fooyya'ee akka isaanii kanatti anis akka isaanii kanatti jijjiiramuu namni yaada jechuudha. Barumsa baay'een irraa argadhe. Dura hojiin qabu ture dhagaa kuduu dhaabbata asii kanarra rakkachaa turre. Ergaaseen immoo kunuun isaa gaariidha. Yeroo isaan badhees nuu kaffalama. Jireenya ijoollee afuran guddisaa ture ijoollee haadhaaf abbaan qabne. Yaaddoo tokko malee ittiin jiraadhaa yeroo rakkinaas immoo nu gargaaru dhaabbanni kuni waa baay'ee nu fayyadaa ture. Dura immoo dhiibbaa guddaatu nurra ture yeroo hojii hin qabne. Amma garuu galata waaqaa erga dirijjiitiin kun banamee as hojjenna akka hojii keenyaatti itti tollee akka hojii keenyaatti ittiin jiraanne jechuudha.
Daawwattoota keenya qophiin keenya ogummaaf muuxannoo ammas akkuma itti fufeetti jira. Gara milkaa'ina kanaatu seen dhufiin dura bu'aa bahii jireenyaa dabarsitee nu yaadachiisime. Bu'aa bahii jireenyaa gaafa jennu lafa kanarra bu'aa bahii inni heddummata. Kanuma hunduma isaa kaasnee xumuruu dhiisuu dandeenya. Yeroo dhufnee iddoo kana qubannuuti himaaxaa nama sadii fi iddoo kana kan akka fudhannu taasise keessatti himaaxaan namni lama kuni caakkaadhaan barbaadeetu dideena biraa deeman. Ani yeroo san ejjennoodhaan haa ta'u jennaan lakki anaaf taati fudhachuun qabadeenan murteessee inda yoo isinii danda'ame kan namni dhiise kanallee walumatti illee dabaltuu doonaa eeyyamtanii fi gaariidha jedhee yaada akkasii dhiyeesseef warra dhufanii yeroo san nuu kennu yaadame jechuudha. Haa ta'u meetti hojjedhu ilaalladhanii naannoo kun waan mana ta'ee safar isaa akka soo'e kan dhumtuun jiru ture caakka. Innaa jalqaba akka dhufeeniin waardiyaan qabu fira nam tokkoo fi waardiyaa nam tokko qacarree tasteechi nam turree inni guddaa isaa kan namni milkeesse namoota naannoo wajjiniin dippiloomaasii uumuudhaan yeroo san akka wayin ban akka wanta dippiloomaasii uumuudhaan. Bu'aa ba'iin hojii keessa jiramu hin jiru bu'aa ba'ii gurguddootu jira. Hojjetaa mootummaa faana bu'aa ba'iin jira. Hojjetaa dhuunfaa faana akkasii jira. Haala ibsaa wal qabatee, haala bishaanii wal qabatee, haala qilleensa naannoo wal qabatee bu'aa ba'ii gurguddaan jira. Ati gaafa hojii nan hojjedha gaafa jettu hunduma isaayyuu mataa gadi qabattee akkuma nama wallaalaa taatee hojicha san mo'atta yoo ta'e malee baay'ee ol hojjeta hojicha mo'achuu hin dandeessu. Ana akkasitti kan of amansiisu hojii mo'achuu kan dandeenye jechuudha. Bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa dabartanii dargaggoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu keessaniin maaltu isinitti dhaga'ama? Ani akka kootti kan natti dhagahamu keessatti inni guddaan isaa namaaf carraa hojii uumuun kennaadhas. Namni immoo asii daabboo nyaatee jiraachuun keessi koo baay'ee na gammada. Ani akkuma nam tokko ijoolleen carraa hojii uumuu kanaaf an hojii kanarratti barumsa addaa yookaan leenjii gahaa tokko hin qabu. Innaa kennaa uumamaa waan hin qabuuf gaafa hojii kana nan jalqaba gaafa jedhu ani eessan deemee Adaamaa deemeen ture, Bishooftuu deemeen ture, magaaleen garaagaraa deemee ture. Maal gochuudhaaf akkaataa produkshinii yookaan oomishni kun walitti meessi ta'u kan hojjetamee babal'achuu danda'u. Qulqullina isaa eeguudhaan maal gochuun qabaadha. Gama birootiin gaafa achas deebinu hojjettootaas yookaan warra maashinarra hojjetan isaan kanaaf leenjii qabanii leenjii amma tokko dhaabbanni leenjii asii guyyaa muraasa leenjii xiqqoo nuu kennanii turuuti isaan haa galatoomanii jedhaati. Dabalataan ijoollee opereetara taanii kan hojjetu ofoo kootu leenjisaa. Keessa ijoollee akkamiin leenjisaa? Ijoollee baadiyyaa gammoojjiidhaa dhufte. Ijoollee rakkina adda addaatti beeloftee dhufte. Ijoollee akkuma dura jenne sana barumsi milkaa'uu fi didee rakkattee dhufteen asumatti waameen guyyaa tokko lama gaafii afaanii akkamitti akka hojjete dargaggeessi hin booda maashinarra baasuuf kootu leenjisaan. Kan itti gammadu maanni nama kanaa na bira daabboo nyaatutti dhugaadha keessi koo baay'ee na gammada. Akka nam tokko qaasiraa hojjedhe akka nam tokko hojii dhuunfaa hojjedhe jiraachuu nan danda'a. Isa kan na gammachiisa jechuudha. Duraan dhaabbata kana odoon galin dura iddoodhaa gara iddootti iddoo tokko hojii dhaabbataa hin taaneen dheessonee hojjechaa turre. Amma garuu erga dhaabbata kana keessa galee iddoo tokko hojii dhaabbiidhaan hojjechaa jira. Dhaabbanni kun mindaas yeroo isaa eegeen nu kaffalaa ture. Haala kanaan jireenya maatii keenyas jiraachisaa dhaabbatichas gargaaraa ofiis fayyadaa hojii kana hojjechuutti jirra. Ani kaayyoon kiyya gara fuula duraa akka qabuuti akkuma beekamu waldeecha kan hin gurmaa'e 2010 hojii kan seenu 2011dha. Akkuma carraa ta'e hojiin keenya dafee babal'achuudhaan ka'ee gara sadarkaa guddattuu giddu galeessatti ceenee jirra. Kanas piroopoozaala hundumaa hojjennee dhiyeessine qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsine. Piroopoozaala kiyyarra yaada kiyyarra kan jiru maanni ani yoo fedha waaqayyoo ta'e akkuma waliigalaatti qaamni mootummaallee nu bukkee dhaabbatee deeggarsa adda addaa nu godha yoo ta'e hojjetaa amma nama 50 hanga nama 60 jennu kana nama 100 hanga nama 200 qacaruudhaaf 2015 keessa karoora koo isa guddaadha. Innis maarratti ka jennu keessatti tokkoffaa yoo haalli mijata ta'e maashina kireesharii isa tokko dhaabuudhaaf qaama maashina san dhiyeessullee dubbisnee akka haalli mijatu adeemsa muraasa deemee turre. Inni ka biroo dafee ta'uu kan danda'u keessa akka magaalaa keenyatti maashinni daabboo ammayyaan hin jiru. Namni maashina daabboo tokko hiyyeessa guyyaatti daabboo tokko yookaan torbatti nama 10 daabboo nyaachisas keessa hin jiru. Anamma nama ta'ee dhaladheen lafa kanarraa nama ta'ee nafamoo maal bu'aa buuseniin hiyyeessa tokko maal godhen yookaan immoo maal godhen mul'achuu qaba waan jedhan anaaf kaayyoo kooti. Dargaggoonni eebbifamanis ta'uu danda'a hojii jalqabuudha
yaalanii milkaa'uu dhabuu danda'u. Isaan abdii muranii gara araadaa garaagaraa keessa yeroo seenan ni ilaalla. Isaaniif maal dhamtu isin? Ani akka waliigalaatitti keessa'uu dargaggootaa fi kan hin dhaamu. Biyya keenyatti maaltu baramee akkuma dura kaasuu yaale namni baay'een hirkattummaa barbaada. Hirkattummaa gaafa jennu qabeenya abbaa kan firaa kan mootummaa kan akkasii barbaada. Inni kun durumaa jedhee dogongora jedheen ture. Nam tokko erga dhalatee erga nama ta'ee barateen booda silaayyuu barachuun namatti hirkatee odoo hin ta'in ofirraa fi nama jiraachisuudhaaf anaaf. Dargaggoonni barumsa xumuranii lafa suusii addaa, lafa tapha addaa, lafa qumaaraa kan oolan anaaf baay'ee cubbuudha si yakkasi. Dargaggeessi tokko baratee mana barumsaatti bahee abbaasaa yookaan maatiisaa yookaan namarratti qooda ba'aa ta'uu nama bira deemee tola hojjechuu otoo baree galgala daabboo nyaatee gala. Inni kan biroo akkuma nam tokkoo gad of deebisee egaa haalli mijachuu fi danda'a mijachuu dhiisuu danda'a. Nama hojii hojjetu bira dhaqee ammuma argatu sana hojjetee otoo jiraateeti nam sun boru nama ta'ee hojii isaati dhaabbata mataa isaa uumee hojjechuufillee namafillee carraa uumuu danda'a. Daawwattoota keenya mee amma immoo maamiltoota dhaabbata kanaa ta'an waliin turtii gabaabduu ishee taasisnaa hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana tura. Akka maamila tokkootitti yeroo nuuf qaba yeroo san irratti nuuf dhiyeessa dhiyeessi isaatis baay'ee gaariidha. Nama deddeebisee yookiin immoo injiraama waan tokko tokko gochuu irratti sarratti rakkina hin qabu. Inna seerumaan nama keessummeessa. Nutis immoo meeshaa inni nu hojjechaa jiru kana dhiyeessu kan gaariidhumaa fudhannee itti fayyadamna. Namoonni dhufanii bitan irree baay'ee nu galateeffatu. Maaliif gara kanatti finneetoo miin ittiin hojjennu kun gaarii ta'uu isaarraa kan ka'e jechuudha. Tolliin baay'ee nama hojjedhaaf iddoo guddaa qabudha. Sanirra darbee kastaamarii sana nama akka gaariitti keessummeessuu danda'u. Kana malees oomisha bolokkeetti kana bal'inaan yeroo dura jalqaburraa jalqabee nan beeka naannoo bara 2010 waan kana jalqabee yeruma sana oomisha kanaan illee akka jalqabu yaaleen ture. Inni ittuma fufee dhufee sadarkaa kanarra ga'ee xiqqoon baak taane sababni isaa sababii hojii isaaf iddoo guddaa qabu waan adda amtuu hin jiru. Kanaaf yeruma sana jalqabnee oomisha bolokkeetti kana yoo nu biraa dhabuun namoota ergaa fi turree dirijjiitii adda addaatiif asitti ergaa turre. Even dirijjiitii wayii kanan hoogganoo qacarraa ta'ee jira. Asii dirijjiitii sanillee asii fe'aan ture. Haalli bakka kana jiru baay'ee gaariidhaa fi baay'ee namatti kan tolu. Caalatti immoo amalli tolli baay'ee filatamaadha. Hojiidhaaf iddoo guddaa qaba. Even miseensotuma kastamarii maas jiru kastamarii irrayyuu ijoollee maas jiran hojii asii hojjetan gaafachuun hin danda'ama. Nama hawaasa keessatti baay'ee jaalatamaa fi amala gaarii qabu. Even waldaa kiristaanaa keessatti illee akkuma kana nama jaalatamaa fi amala gaarii qabu. Hojiidhaaf immoo iddoo guddaa nama qabu. Dargaggoonni isaan irraa muuxannoo gaariidha jechuun nan danda'an. Fakkeenya namootaaf fakkeenya gaariidha jechuun nan danda'a. Maaliif namni kun gad of qabee hojii kana hojii baay'ee kana hojjetee namoonni asitti ilaalaa jiru kun hundumti isaatirree asitti qacaramaniitu hojii kana argachuu carraa hojii kana argachuu isaaniitiin namoonni isaan irraa baay'ee barachuu danda'u jechuu hin dandeenye. Tolli irraa wanti nu barru tokko akka kamitti hojiidhaaf iddoo kennanii hojjetanii jijjiiramuu akkam akka danda'amu. Nama immoo maamila iddoo kana dhufee asii oomisha kana fudhatu akkamitti qabachuun akka danda'amu. San malee immoo bifa kamiin namoota walitti qabanii yookaan namoota gurmeessanii hojii hojjechuun akka danda'amu. Kanarraa waa hedduu irraa barannaa tolli irraa waa bal'aa barachuu dandeenya. Hojiin abbaa fakkaata yookiin hojii ofii keetti uummattee waan barbaade keessa galtee hojjechuu hin dandeessa. Hirkattummaa jalaa obbaasuu hin dandeessa. Yoo xiyyeeffatte yookiin immoo yoo karoora qabaatte yoo yaada qabaatte jechuudha. Harka namaa bichaa yeroo hundumaa ho'iin yookiin immoo harka mootummaa yeroo hundumaa ho'iin hin danda'amu. Mootummaan karaa nama qajeelchuu danda'a, namatti agarsiisuu danda'a, fakkeenya akka kana namatti agarsiisuu danda'a. Ati immoo wanta sallaaltee keessa galuu dandeessa, isa keessa bahuu dandeessa, iyyummaa keessa bahuu hin dandeessa. Hojii mataa keetii uummatteetoo jiraachuu hin dandeessa. Harka mootummaa bichaa eeguu hin taane jechuudha. Gidduma kanallee waldaa tokko hundeessee ture dhimma oomishtoota bolokkeetti magaala kana jiran naannoo namoota torba waldaa torba walitti fidee gamtaa tokko hundeessee ture. Waldaa gamtaa wabii international wabii jedhamu hundeessee ture. Waldaa saniiniifin sadarkaadhuma mana harka qalleeyyiidha oomisha bolokkeetti irra ijaarurra gahee jira. Hojii guddaa nama hojjetuu fi amala gaarii nama qabu. Kana caalu sirriitti moor kan kana caalu muuxannoo kana caalu namootaafis dabarsanii ofii isaaniitiif kana caala darbanii akka deeman akka babal'atan isa kanan jechuu barbaadaan.
daawwattoota keenya qophiin keenya ogummaaf muuxannoo kan hangammaa daawwattan fakkaata ture. Egaa isinis qophii kanarraa waan baay'ee hubattaniira jennee abdanna. Waan nu faana turtaniif galatoomaa.